Dogongorrota gurguddoo Dr. Abiyin hojate keessaa sadii isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Dogongorrota kana wajjin ilaalla. Dogongoroonni kun hangam isa saalfachiisan, qaanfachiisan wanta jedhu isiniif hima. Hanga xumura sagantaatti na wajjin turaan affeerraa kooti. የሚሰብኩ ሰዎች እንደዚህ ተባለና ተነስቶ ማዕበሉን አዘዘው ይላሉ። እኔ ግን የሚገርመኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚያ Rooba ni roobsifna. Inni jedhu teknooloojii addunyaa dabarree jirra. Addunyaa caallee jirra. Bilchiginnaa akkuma maqaa kenna bini Yesuus Kiristoosiidhaan walqixa isa jedhu dogongora sadaffaa. Dogongora eenyunu isarraa hin fudhanne. Yooyyaa harka fuune ashamaa akkam jirtan ilmaan biyyaa bakkuma jirtan hundatti nageenyi koo kan kabajaa isin haa qaqqabuun isiniin jedha. Guyyaa har'aa wanta haaraa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Beekaanis haa ta'u wallaalaan Dr. Abiyin dogongoroota gurguddoo addunyaa irratti isa qeeksisan, isa jibbisiisanii fi isa tuffachiisan hedduu hojjechaa jira. Dogongoroota hojjetaa ture keessaa sadi kan addunyaa irratti amma maqaa isaa gadi qabachiisaa jiru keessaa sadeen isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na wajjin turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Chaanala kanaaf warroonni haaraa taatan chaanala kana subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan nu jajjabeessaa, nu cina dhaabadhaa. Wantoota haaraa dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo ta'an irratti isiniif qabadhee dhiyaadha. Gara sagantaa kiyyaattiin darba. Dr. Abiyin akkuma gara angootti dhufeen waa hedduu dubbatee jira. Akkuma beektan Dr. Abiyin haadha ofii malee abbaa hedduu hin jaalatu, kabajas hin qabuuf kana namni hundi ni beeka jechaadha. Dr. Abiyin yeroo gara angootti dhufee haati kiyya ani nabiyyii ta'uu naaf himtee jirti. Abbaa mootii, abbaa biyya bulchuu, nugusa torbaffaa akka ta'us naa himtee jirti. Kun kan ta'e yeroo umriin kiyya waggaa 7 irraa eegaltee haati kiyya naa himaa turte jedhee wanta addunyaa tana hunda ajaa'iba jechisiisu dubbataa ture jechaadha. Kun wanta dhugarraa fagaatee fi soba ta'uu addunyaan hundi osoo beeknu itti amannee jala deemaa turre. Haa ta'u malee wanta san kan beeku nama osoo hin taane haadha Dr. Abiyi osoo hin taane kan beeku waaqa tokko qofa jechaadha. Maaliif ilmi namaa tokko guddatee sadarkaa barnootaa keessa dabree sadarkaa umriin isaa itti biyya bulchuu ga'ee biyya bulchaaf hin bulchuu kan beeku ilma namaa osoo hin taane waaqa jechaadha. Dogongora dalagame san keessatti irra hedduun ummata Itoophiyaadhaa Abiyin nabiyyiidha. Nabiyyiin yeroo ammaa kana dhufee biyyattii tana nagaa buusaa, nageenyi amma boodanii uumama jechuudhaan irra hedduun ummata Itoophiyaa itti amanee ture. Akkasumas ummatoonni addunyaa hedduun wanta kana dhugaa se'anii itti amanaa turan jechaadha. Dogongora kana irraa barachuun kenna wanta salphaa ta'ee osoo jiru. San irratti dabaluudhaan dogongoroota gurguddoo hedduu biraa dalageetu jira. Dogongora inni dalage keessaa inni tokko kan ammas ummata hedduu mataa nyaate kan hedduu nama Dr. Abiyin ittiin tuffate yoo jiraate akka Itoophiyaatti teknooloojiin kenna guddatee jira. Teknooloojii guddifnee jirra. Rooba roobsisuu eegallee jirra kan jedhu soba yookaan kijiba addunyaa tana qaanfachiisu kan ummanni biyyaa sabni isaa akkasumas ummanni guutuun Itoophiyaa itti qaanfatee fi itti saalfate sobee jira jechaadha. Kun dogongora Dr. Abiyin dalage lamaffaa kan akka Dr. Abiyin kabaja dhabu akka namoonni hedduun namni kun nama kijibaan uumame, nama kijibaan guddatee fi nama ammas kijibaan biyya bulchuu ta'uu irra hedduun kenna itti hubanne jechuudha. Ilmi namaa rooba roobsisuu yoomuu hin danda'u. Itoophiyaa yookaan Dr. Abiyin naman wattaaddarummaa keessatti guddate wayyaanee jalatti waggaa 27 nama ajjeesuudhaan dhiiga namaa dhuguudhaan foon ilma namaa nyaachuudhaan guddatee miti. Biyyoonni gurguddatan biyyoonni akka Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Chaayinaa fi biyyoonni akka addunyaa tana irratti niikuleera uumuudhaan addunyaa tana sochoosanii miila takkaan dhaabaa jiran warroonni akka Iraanii fi Iraaq rooba roobsisuu hin dandeenye jechaadha. Kana Dr. Abiyin ifaan ifatti baree viidiyoo televizoonaan rooba roobsisuu eegallee jirra. Akka barbaannetti yeroo barbaannetti waqtii barbaannetti rooba argachuu dandeenye jirra jechuudhaan dubbate nu qaanfachiise. Ufii qaanii wallaalus ummanni biyyaa hundi itti qaanfatee jira jechaadha. Dogongora caalu kan yeroo ammaa qabatee dhufe keessaa tokkoon isiniif himee gara viidiyoo Dr. Abiyittiin isin dabarsa. Dr. Abiyin yeroo ammaa maal jechuu jira? Isa yeroo jalqaba gara angootti dhufe
haati kiyya ani nabii ta'uu ani mootii torbaffaa biyyattii tanaa ta'uu naa himtee jedhe amma irra deebi'uudhaan dogongora guddaa kan mataa isaa gadi qabachiisu kan ummata qaanfachiisuu fi kan irra hedduun namaa kan duran isa kabajuu fi jaalatus akka tuffatu isa godhu tokko dubbatee jira. Innis maa inni ani Iyyasuus Kiristoosi akka Iyyasuus Kiristoosittiin ilaalama jechuudhaan dubbatee jira. Kana eessa irratti dubbate maal irratti dubbate jettanii gaafachuu dandeessu. Irra viidiyoowwan amma dura inni dogongore hedduun keessan agartanii jirtan daawwattanii jirtan kun itti gadditanii jirtan kun itti amantanii jirtan namoonni hedduun ammoo eeyyee Dr. Abiy nabiidha kan jettanii amantanis jira eeyyee Dr. Abiy rooba roobsisuu danda'a jettanii warroonni amantanis jirtu warroonni akkasii warroota sammuudhaan osoo hin taane saambaadhaan yookaan sombaan yaaddanidha. Haa ta'u malee dogongora amma uume ani nabiidha ani Iyyasuus Kiristoosidha jedhu kan dubbate maal irratti ummanni walloo akkuma beekamu yeroo ammaa kana gaaga'ama guddaa keessa jira. Ilmaan walloo Amaaraa fi Oromoonis rakkachaa jiru dhumaa jiru lola cimatu irratti geggeeffamaa jira. Ummanni manaa ari'amee qe'ee isaanii irraa ari'amee ala keessatti akka bineensa bosonaatti bosona keessa jiraachaa jira. Waa'ee ummata walloo kana waan gaarii dubbadha jedhee Dr. Abiyyiin yeroo fakkeessu akkana jedhe viidiyoo Dr. Abiyyiin dubbate isiniif seensisa. Viidiyoo seensisuudhaan duratti qabxiiwwan tokko tokko irraa isiniif tuquu barbaada. Maal jedhe Dr. Abiyyiin? Iyyasuus Kiristoos yeroo bahara keessatti ummata isaa wajjin bahara keessatti bahara itti guutee dooniin cinqamtee garagaluudhaaf ummanni rakkate ummanni maaf nutti ilaalta maaf akkana callisteen ulaalta jedhee ummanni cinqamee gaafannaanin anis isi wajjinin jira isi wajjin cinqamaa jira jedhee dubbate anis akkas ta'ee jechuu isaati anis Iyyasuusidha isin qofaa miti cinqamaa kan jirtan anis isi wajjin cinqamaa jira jechuudhaan Iyyasuus Kiristoositti uffakkeessee bakka Iyyasuus Kiristoos ufkaayee dubbataa jira jechaadha. Warroonni Iyyasuus Kiristoos geetaadha. Iyyasuus Kiristoos mootii kenna. Iyyasuus Kiristoos nama waaqa nu uume jettanii amantan yeroo Dr. Abiyyiin Iyyasuus Kiristoositti uf dhiyeessu kana maal jettan? Iyyasuus Kiristoos akkuma Dr. Abiyyi nama sobuu fi nama dhiiga ilma namaatiin jiraatu moo waan isaan hangalle kana uuma hundaafuu kana isiniif dhiisee jira. Mee viidiyoo Dr. Abiyyittiin isin dabarsa maal akka jedhe akkamitti akka dubbate afaan Amaaraatiin dubbate warroonni afaan Amaaraa isiniif galu ni hubattan jedheen yaala gara viidiyochaattiin isin dabarsa deebi'ee huwaa xiqqoon isiniin jedha. በቅርቡ እንደዚሁ እንደናንተ ሰብሰብ ያለ ኃይል ደሴ ሲያዝ ኮምቦልቻ ሲያዝ የከተሞችን ስም ጠቅሰው ያና የቦታ ሲያዝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወዴት አሉ ለምንድነው ወጥተው የማይናገሩት ድምጻቸው መስማት ያሉበትን ነገር ማወቅ እንፈልጋለን የሚል ጥያቄ አንስተውልኝ አንድ ቦታ ሄጄ ነበር። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ የሚገርመኝ ቦታ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚከተሉ ሰዎች ጋር በአንድ ቦታ እየተሻገረ በጀልባ እየተሻገሩ እሱ ከታች ተኝቶ ማዕበል ይነሳና አብሮት ያሉ ሰዎች ስንጠፋ አይገድህም ወይ ስንሞት አይገድህም ወይ የሚል ጥያቄ አነሱለት። ልንጠፋ ነው ማዕበል ሊወስደን ነው ስንጠፋ አይገድህም ወይ ብሎ ጥያቄ አነሱለት። እና ብዙ ጊዜ የሚሰብኩ ሰዎች እንደዚህ ተባለና ተነስቶ ማዕበሉን አዘዘው ይላሉ። እኔ ግን የሚገርመኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚያ ሌት ከዛ ማዕበል ካለበት ስፍራ ወጣ ብሎ ደልዳላ ቦታ ተቀምጦ ሶፋ ላይ ተቀምጦ ያያያቸው ቢሆንና ሕይወታችን አይገድህም ወይ ቢሉት አይገርመኝም። ከነሱ ጋር በአንድ ጀልባ ያለ ችግር ከመጣም በዚያ ጀልባ እንደሚወሰድ ያወቁ የኛ ሕይወት ሲጠፋ አይገድህም ወይ አሉት። አንዳንዶች አይ ጌታ መሆኑን ስለሚያውቁ ነው ይላሉ። አይደለም ተነስቶ ጸጥ ካደረገ በኋላ ደግሞ ይሄ ማን ነው ይሄ ሰው ማን ነው ብለዋል አላወቁም። እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወዴት አለ የምትሉት ጀልባዋ ላይ ነው ያለው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀልባዋ ላይ ነው ያለው። በእያንዳንዱ ማዕበል መካከል ነው ያለው። ህዝቡን ሰራዊቱን የሀገር ሽማግሌዎችን ሴቶችን ሁሉ አስተባብሮ ነፃ የተረከባትን ሀገር ለትውልድ ነፃ ያስረክባል።
Tole akkuma dhageettan kana jaallatamuuf jecha kabajamuuf jecha onnee ummataa onnee sabaa seenuudhaaf jecha waa hedduu haasayaa jira dogongoroota hedduu keessa dabree jira dogongoroota yeroo jalqabaatiif dogongoraman keessaa mootiidha ani mootii torbaffaadha kan jedhu haadha kiyyatu naa hime haati kiyya nabiyyi ta'uu koo anaa umrii torbaa naa himte anis bifa saniin mootummaa ta'uu kiyya mootii ta'uu kiyya ofirratti baree bifa saniin guddadhe inni jedhu nabiyyi ta'uu ofii beeksisuudhaaf akkanuma godhanii sodaachisanii onnee sabaa onnee ummataa keessa seenuudhaaf yaalii godhameedha. Dogongorri lammaffaa rooba ni roobsifna. Inni jedhu teknooloojii addunyaa dabarree jirra. Addunyaa caallee jirra. Biltsiginnaa akkuma maqaa kenna biltsiginnaa goonee dhufnetti biyya balaqqaqsiifnee jirra. Biyya guddisaa jirra. Wanta jedhuun ummata soba Itoophiyaa amata 150 oliif jaarraa tokkoo fi cinaadhaa oliif kijibaan biyyattii bulchaa turan har'as kijiba san itti fufsiisuu barbaadeeti sunis harka fashalaa'ee jira inni dhumaa yeroo ammaa nabiyyi ta'ee jira ani Iyyasuus Kiristoosiidhaan walqixa isa jedhu dogongora sadaffaa dogongora eenyunu isarraa hin fudhanne qabatee dhufee jira kanagaa hedduun keessan ni hubattan jedheen yaada viidiyoo kana akkanumatti akkuma laayotti miti qabadhee isiniif ka dhufe waa hedduu irraa barattanii dogongoroota deemaa jiran gara fuulduraattis dogongora biyyattii sana keessatti dhufu akka hubattan jedheetiin viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufee jira gara fuulduraattis viidiyoolee garagaraa ajaa'ibsiisoo dinqisiisoo fi barumsa garagaraa qaban irraa waa hubanna waa baranna jedhu akkasumas tokkummaa saba keenyaatiif barbaachisaadha sabni keenya tokko ta'ee gara fuulduraatti deemuudhaaf maaltu nu barbaachisa wanta jedhu irratti viidiyoolee garagaraa isiniif qabadhee dhiyaadha yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gayaa sabskiraayib gochuudhaan maatii kooftaa chaanala kana guddisaan ammas affeerraa kooti turtii na wajjin gootaniif hedduu galatoomaa yeroo gaarii qabaadha bye bye